dhaggeeffattootaa fi hordoftoota fayyaaniif fida nagaa keessanii egaa akkuma kanaan dura yaadaa fi deeggarsa gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna yaadaa fi gaafii isin qabdaniif deebii keessan deebii isiniif kennuudha viidiyoodhaanis ta'ee gama garaagaraatiin gama barreeffamaatiin isiniif kennuuf qophiidha egaa akkuma kana dura tarras mata duree tokko qabanneerra innis waa'ee koronaa vaayirasii irratti yeroo ammaa yaaddoo fi nama hedduu kan ta'e akkasumas gurrii fi ijin nama hedduu waa'ee kanaa dhaga'uuf kan yaadudha. Egaa nus waa'ee mata duree kanarratti waa'ee koronaa vaayirasii kanarratti mata duree har'aa keenya isaa mata duree keenya har'aatis qabiyyeen mata duree keenya har'aatis koronaa vaayirasiin maaltu akkamitti namatti daddarbuu danda'a ittisni isaa yaalli isaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa koronaa vaayirasiin akkuma dhageessan ka'umsa isaa chaayinaa godhachuudhaan biyyoota garaagaraatitti kan faca'aa jirudha. Biyyoota keenyas dabalatee biyyoota guddatanis jechuudha. Gara tamsaasa isaa saffisaan gara biyyoota hundumaarraatti kan gosa chaayinaa gara waan irraa ka'uudhaan chaayinaa keessattis ta'e gara biyyoota alaatitti kan jirudha jechuudha. Yeroo ammaa koronaa vaayirasiin kun yaaddoo nama ta'a balaa hamaa kan geessisaa jiru. Sosochii namoota keessattuu biyyoota chaayinaa dhukkuboonni naannoo dhukkuboonni magaalota dhukkuboonni kun naannoo dhukkuboonni kun itti ka'etti gara biraatitti akka sochoonni danqamanii jiru. Akkasumas guddina biyyaa tokko irratti akka sosochoonni dhiibbaa taasisaa. Egaa kana ilaallaa jechuudha. Biyya keenya keessattis yaa xiqqaatu namoonni kana shakkaman qorannoo irra jiran ni jiru jechuudha. Waa'ee kanaas ilaallaa jechuudha. Egaa koronaa vaayirasiin akkuma kanaan dura vaayirasiidhaan asirratti odoo waa'ee koronaa vaayirasii takkittumaan kallattumaan seenin dura waa'ee jalqaba irratti vaayirasiin maal akka ta'e odoo akka seensatti goonee natti tola. Akkuma beekamu vaayirasii jechuun akkuma hundi keessanuu beektan jarmii baay'ee xixiqqoo ija keenyaan hin mul'anne jiraachuudhaaf dirqama lubbu qabeeyyii biroo irratti maxxanee jiraachuu qabudha. Yoon kana jedhu vaayirasiin tokko jiraachuudhaaf dirqama lubbu qabeeyyii biroo irratti maxxanuu qaba jechuudha. Koronaa vaayirasiinis akkuma vaayirasoota kanaa jiraachuudhaaf dirqama lubbu qabeeyyii biraa irratti maxxanee jiraachuu qaba jechuudha. Koronaa vaayirasiinis yeroo jalqabaatiif kan beekame bara 1960 keessadha. Innillee biyya Chaayinumatti kan beekame yeroo jalqabaatiif. Koronaa vaayirasiin kunis maqaa isaa kan argate boca isaa yookaan immoo bifa isaa irratti hundaa'uudhaan innis koronaa kan jedhu kun jecha afaan Ingiliffaa crown hiikkaan isaa maramuu jedhurraa kan maqaa isaa kan argate. Kanaafuu koronaa vaayirasiinis akkuma hiikkaa isaa irraa arginu bifti isaa yookaan bocni isaa maramaa ta'uu isaati kan arginu jechuudha. Kanirraa kan hubannu. Koronaa vaayirasiin kunillee yeroo baay'ee lubbu qabeeyyii jiraachuudhaaf dirqama lubbu qabeeyyii barbaada jenneerra lubbu qabeeyyii biroo irratti maxxanuu barbaada jenneerra. Kana duras kan beekamu lubbu qabeeyyii biroo bineensota yookaan bineeldota garagaraati kan hubaa ture kan jedhamee yaadamu. Innis kan hubaa ture ujumoolee qilleensa isaanii yookaan sirna hargansuu isaanii kan hubu kan jedhamee kan yaadamaa ture. Akkasumas immoo vaayirasoonni nama huban kunillee bineensota yookaan bineeldota kanarraa kan dhufan jedhameeti. Bineeldonni yookaan bineensonni kunniin illee kanneen akka gaalaa, hoolaa, loon, walumaa galatti loon, saree, adurree fi simbira harkaniiti kan jedhamaniiti kan yaadamanii. Koronaa vaayirasiin kunillee kan nama qabe bineensota yookaan bineeldota kanniin irraa jedhameeti kan yaadamaa ture. Hanga ammaatitti illee koronaa vaayirasiin kun yeroo baay'ee gosti isaa baay'eedha. Gosoota baay'ee san keessaa baay'ee muraasni isaanii haga ammaa kan nama huban jechuudha. Isaan keessaa tokko parsantii 30 hanga dhibbantaa 35tti dhukkuba uttaalloo fiduudha kan beekamu kan jedhamu. Akkasumas immoo dhukkuba uttaalloo isaan fidanis agasuma hamaa miti haga ammaatti illee kan bira gaame jechuudha. Garuu gosoota vaayirasii koronaa vaayirasii kanneen keessaa kan haga ammaatitti nama qabanii ta'umsi isaa yookaan mallattooleen isaan agarsiisan hamaadha jedhaman haga ammaatitti gosoota vaayirasii lamaadha. Isaan illee Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus kan jedhamuu fi akkasumas Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus kan jedhamanidha jechuudha. Hanga ammaatitti kan beekamanii. Garuu dhiheenya kana vaayirasiin tokko kan baay'ee hamaa fi kan kana dura beekamanirra
daddarbiinsi isaatis mallattoo inni agarsiisullee hamaadha kan jedhame haaraafti biyya Chaayinaa magaalaa Chaayinaa iddoo Wuhan jedhamutti kan taateen kunis kan uumame innillee maqaansaa 2019 new yookaan novel Koroonaa vaayirrasii kan jedhamudha jechuudha. Amma taateen kun biyya Chaayinaatitti ka'uudhaan akkuma isin duratti jettan biyyoota biraallee tata'umsi isaa babal'achaa jira jechuudha. Kanaafuu egaa akkuma gabaabumatti jennu vaayirasiin kun Koroonaa vaayirasii kan jedhaman kun kanaan dura kan beekaman dhukkuba xixiqqaa akka utaalloo fa'aa nama qabsiisuudhaan kan beekamanidha jechuudha. Darbee gosa lama qofaa jechuudha. Isa amma isin jenne sun mersii injasaarsii kan jedhaman sun jechuudha. Isaan sanniin gosoota kanneen lama qaama argansuu keenya isa jalaa miidhuudhaan kan beekaman kanneen qofa isaanis gara fagootii irratti kan beekamanidha jechuudha. Dhukkuba kanneen kan qabsiisu yeroo ammaa Koroonaa vaayirasiin gosa amma argame kun kanneen kanaan duraatirraan addaadha jechuudha. Tamsa'uun isaatii fi miidhaa inni qabsiisutu irraallee kan addaati jechuudha. Kanaan duras Koroonaa vaayirasiin hin jiru. Koroonaa vaayirasiin jiru sun dhukkuba utaalloo fa'aa kan nama qabsiisanidhaa fi xiqqaadha jechuudha. Yeroo baay'ee Koroonaa vaayirasiin kun beelladoota irratti kan baay'atu kan namatti darban haga baay'ee muraasa kan ta'anidha jechuudha. Egaa kanaa jechuudha waa'ee Koroonaa vaayirasii irratti kan dubbannu jechuudha. Akkuma isiniin jenne bineensota irraa kan gara namaa dhufe jennee jirra. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee dhukkubni kun yookaan immoo Koroonaa vaayirasiin kun namarraa namatti illee darbuu eegaleera jechuudha. Amma haalli ittiin darbiinsa isaa kan kana dura bineensota kan kana darbiinsi isaa kunillee kan itti jedhame hanga ammaatti wanti ragaa qabatamaan jiraachuu baatullee biyyi Chaayinaa yeroo baay'ee bineeldota garaagaraa waan nyaataniif bineeldota galaana keessaas akkasumas wantoota akkasii waan nyaataniif ta'umsi isaa yookaan immoo ka'umsi isaa bineensota irraa jedhamee yaadamaa jira jechuudha. Akkasumas immoo bineensota irraa akkaataan takka nama qabe taanaan namarraa namatti illee daddarbaa jira jechuudha. Akkaataan inni ittiin daddarbu mooyyuu jalqaba akkuma daddarbiinsi isaallee dhukkuba utaallootii wal fakkaata. Innillee hafuuraan daddarba yeroo baay'ee akkuma utaallooyi. Akkasumas immoo dhangala'aa ujummoo qilleensaa keessaa ba'an fakkeenyaaf akkitaa yoo fudhanne isaan sunillee dhukkubni kun akka namatti daddarbu gochuu danda'u jechuudha. Egaa akkana jennee daddarbiinsi dhukkuba kana akkuma isin jechuu baata dhukkuba utaallootiin wajjin wal fakkaata. Tokkoffaa daddarbiinsi isaa hafuuraan kan darbudha. Sagalee keenya yookiin hafuurri qilleensi nu keessaa baafan nama biraa dhiyeenyatti kan jiru yoo ta'e nama sanitti hafuuraan darbuu danda'a akkuma utaalloo jechuudha. Qilleensa namni tokko baafate gara yoo attifatus ta'e yoo qofa kan attifannu jechuudha. Inni biraa akkuma dhukkuboota utaalloo wantoota vaayirasii kanaaf faalama. Namoonni tokko furris fudhatu ta'a wanta biraa qaamota wantoota akka utaalloo qulfiis haa ta'u qalamas haa ta'u wantoota dhukkuba kanaaf faalama. Furriin nama tokko dhangala'aan qaama argansuu keessaa ba'an hin qabne nama saniif faalame funyaan fi ija keenya kan qabnu akkasumas afaan keenya kan qabnu ta'e karaa kanaan lamaan nutti darbaa jechuudha. Egaa tokkoffaan qilleensa hafuura ol fudhannu lammaffaa qaama wantoota vaayirasii kanaan faalaman. Kunis kan ta'u harkaan funyaan fudhannee yookiin furrii fudhannee qaamota garaagaraa wantoota garaagaraa balbala furtuu balbalaa ta'uu danda'a. Furtuu makiinaa konkolaataa ta'uu danda'a. Kitaaba ta'uu danda'a, iskiriiptuu ta'uu danda'a. Yeroo garaagaraatis yoo deemu karaa garaagaraatti wantoonni harkaan qaqqaban garaagaraa akkanatti nu dabarsuu danda'a jechuudha. Egaa kana jennee akkuma isin jettan haala kanaan haalli itti daddarbiinsa namatti jechuudha. Akkasumas immoo daddarbiinsa isaa kanaaf wantoonni tokko jiru wantoonni sababa ta'an jechuudha. Sababoonni kunniin illee yeroo baay'ee wanta lama bakka lamatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Isaanillee tokkoffaa wantoota dhibee ittisa dhibee qaama keenyaa hir'isan yookaan immuniitii keenya warra hir'isan tokko isa. Inni lammaffaan immoo walitti dhiyeenya warroota dhukkuba kana qaban wajjin wanta goonu jechuudha. Walitti dhiyaachuu yookaan walitti siquu warroota dhibee kana wajjin qaban jechuudha. Yoon kana jedhu akkuma isin jedhe dandeettii dhibee ittisuu qaama keenyaa wantoonni hir'isan baay'eetu jiru. Isaan keessaa urmiidhaan daa'imummaa ta'uu akkasumas immoo urmiidhaan gara jaarsaa fi jaartitti siquu akkasumas immoo dhibeeleen tokko jiru yookaan dhukkubni tokko jiru kan dandeettii dandamachuu qaama keenyaa hir'isan fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a dhukkuba HIV ta'uu danda'a akkasumas immoo qorichoonni tokko jiru qorichoonni dhibee biraatiif fudhataman dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa hir'isan fakkeenyaaf dhukkuba asmii ta'uu danda'a kunniin
yeroo baay'ee dhibee kanaaf akka saaxilamnu godhu jechuudha. Inni lammaffaan immoo iyyuu akkuma isin jedhe walitti siqachuu yookaan walitti dhiheenya nama dhibee kana qabu wajjin walitti siqachuun illee dhibee kanaaf nu saaxila jechuudha. Yoon kana jedhu aga ammaatitti biyya keenyatti taateen dhibee kanaa wanti beekame hin jiru. Akkuma beekamu miidiyaaleen hawaasaa tokko tokko kaleessa guyyaa kaleessaa irraa eegalee namoonni afur buufata xiyyaara booleetti namoonni afur dhibee kana mallattoolee dhibee kana agarsiisan shakkamuudhaan kophaatti adda bahuudhaan wanti tokko qorannoon tokko gaggeeffamaa jira jedhamee qorannoon biyya keessaa isaan bilisa dhukkuba kanarraa yookaan dhibee kanarraa bilisa ta'uu isaanii mirkaneeffamee caalatti mirkaneeffachuudhaaf gara biyya biraatitti Afrikaa kibbaatitti saampilii isaanii akka ergame kan haga ammaa wanti beekame hin jiru. Kanaafuu hanga ammaatitti taateen dhukkuba kanaa biyya keenya jiraachuu dhabus namoota mallattoolee dhukkuba kana qaban biyya Chaayinaa irraa illee ta'u yaa akkama isin jettan kana jechuudha. Egaa gara mallattoo isaatiitti adeemnu mallattoo isaatti mallattoolee dhukkuba kanaa fidan akkuma kanaan dura isin jechaa ture dhukkubni koronaa vaayirasii kanaan dhufu akkuma kanaan dura isin jennu mallattoolee dhukkuba utaalootiin wal qabatan akkasumas yaalli isaati darbiinsi isaati illee oluma kan fakkaatudha jechuudha. Inni garaagarummaan inni qabu kun kan dhukkubni yeroo ammaa kana koronaa vaayirasii keessattuu noovil koronaa vaayirasii 2019 jedhamuun beekamu kun daddarbni isaatii fi baay'een hammeenyi isaa kan hammaa ta'edha jechuudha. Isa kanatti seenuudhaan tokkoffaan akkuma beekamu qofaa nama qofaasisaa akkasumas immoo furriin namatti baa'ata akkasumas mataa dhukkubbiin hin jira ho'i qaamaa dabaluu akkasumas immoo meeshaan nama dhukkubu akkasumas immoo hafuura baafachuu dadhabuu akkasumas immoo nama kophaatti nama filachiisuu fi aktiivii yookiin namni tokko si'aayina dhabuu dabalatis immoo dhukkubni kun yeroo gara argansuu qaama keenyaa isa gara jaliitti kan gara gadii kan dhukkubsuu kan miidhu ta'e laphee keenyas dhukkubbiin nutti kan dhagahamu ta'udha. Darbees immoo kalee keenyas miidhuu kan danda'u itti dabalees immoo haga du'aatis qaamota garaagaraa kanneen xaxaalee kanaan wajjin wal qabateen haga du'aatitti kan geessuu danda'udha jechuudha. Asirratti dabaluudhaaf akkuma inni jedhe yeroo tokko vaayirasiin kun ujummoolee nyaataa keenyallee miidhuudhaan ujummoolee sirna bullaa'insa nyaataa keenyallee miidhuudhaan balaqqamsaa fi akkasumas immoo iyyuu baasaadhaafis nu saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa kana jenne yaa daddarbiinsi isaa dhukkuba utaalloo wajjin tokkuma kan ta'udha. Akkaatuma utaalloo ittiin daddarbu viidiyoo keenya kanaan dura laaltanii jirra inni abdii qabna. Daddarbiinsi isaa akkuma utaallooti tokko qilleensaan kan darbuu fi akkasuma jechuudha. Mallattooleen inni agarsiisus akkasumatti kan darbudha jechuudha. Egaa kana jenne gara ittisaatitti adeemnu jechuudha. Waa ittisaa irratti jechuudhaaf ittisni isaas akkuma utaallootiin wal qabata jechuudha. Inni kanarratti wanti xiyyeeffachuu qabnu dhukkubni utaalloo baay'ee salphaa dhukkubbiin isaa baay'ee salphaa ta'e kan baay'ee nu yaachisneedha jechuudha. Kanarratti dhukkubni kun baay'ee hamaa waan ta'eef sirnaan kan eeggachuu dandeechuudha jechuudha. Kanarratti wanti jechuu barbaadu dhukkubni kun yeroo ammaa mallattoolee utaalloo agarsiisan biyya keenyatti akka naannoo keenyatti hin jirata. Kanaaf wanti isin yaachisu hin jiru. Dhukkubni kun haga ammaatitti biyya keenya seenne jedhameeti kan amanamu namoota haga ammaatitti buufata xiyyaara booletti shakkamanidhaan. Kanaaf isarratti dhiphina hin barbaachisu jechuudha. Mallattoolee isinitti himne kan yoo kan qabaatan ta'e dhukkuba utaalloo ta'uus danda'a jechuudha. Kan isirraa hafe wanti biraa wanti isin dhiphisu hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo wanti haarofti yoo jiraate taateen kun biyya keenyatti maal yoo ta'umsa isaa yoo meebi mirkanaa'e kan isin beeksisu nu ta'a jechuudha. Gara ittisaa isaatitti yoo deemnu akkuma utaalloo wal qabata isin jennee irraa tokkoffaan harka keenya sirnaan qulqulleeffachuu meeshaa garaagaraa kan qaqqabnu ta'e harka keenya sirnaan qulqulleeffachuu jechuudha. Inni biraa immoo harka keenya osoo qulqulleessin funyaaniif afaan keenya fi ija keenya tuquun qabnu jechuudha akkuma isin himne. Asirratti harka keenya qulqulleeffachuu yoo jennu tokkoffaa saamunaadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Saamunaadhaan dafnee dhiqachuu qabna guyyaatti. Akkasumas immoo yoo saamunaan hin argamu ta'e yeroo tokko alkooliin buufata mana yaalaa yookaan immoo mana qorichaa tokkotti faarmaasiitti gurguraman jiru waan ta'eef isa sanillee bitannee harki keenya akka badaa yoo annoo ta'uu baate yoo xuraa'uu baate alkoolillee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa ittisa isaati irratti kanan biraa namoota dhukkuba kanaan qaban kuniin kan hojjetu namoota dhukkuba qabaman kophaatti qooduu kophaatti baasuu fi yaala isaanii kophaatti kennuufidha. Namoonni kun akka hin genne jechuudha. Akkasumas immoo namoonni dhukkuba kanaan qabaman fi namoonni isaan yaalan
qaama isaanii funyaan fi afaan isaanii haguuggii yookiin maskii godhatanii namoota kana yaaluu qabu jechuudha. Namoonni sunis immoo maskii isaan qabachuu qabu. Egaa ta'ee akkaataa itti fayyadama yookiin haguuggii yookiin maskii kana jalqaba haguuggii kana erga godhannee harkaan tuttuquu hin qabnu haga jiidhee haga xuraa'utti jechuudha. Erga xuraa'een booda yookiin erga jiidheen booda fuunee bootaa iddoo barbaachisutti kan erga ganneen boodas harka keenya sirnaan erga qulqulleeffannee harka keenya sirnaan qulqulleeffachuu qabnaa jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Inni biraa nyaata foonii fi akka killee ta'an sirnaan boodiirraa argaman ta'e sirnaan bilcheessanii haalaan kan bilchaate ta'uudha jechuudha. Isas malees immoo nyaata kanneen dhukkuba vaayirasii kanaan qabaman beelladoota vaayirasii kanaan qabaman jedhanii shakkaman osoo akka nyaanne hin gorfamaa jechuudha. Nyaachuu qabdanii jechuudha. Dabalataa asirratti wanti jechuu barbaadu yeroo baay'ee yeroo tokko maskii argachuu dhiisuu dandeechu. Keessattuu uummanni keenya maskii argachuu dhiisuu dandeechu. Yeroo san haga danda'amaa ta'een wanta akkasii mallattoolee akkasii agarsiistu taanaan uffata carqii uffataan jechuudha. Uffataan afaan keessanii fi funyaan keessan yommuu isin qofaasisu sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Yoon kana isin jedhu garuu akka qofaasan afaan keenyan harka keenyaan afaan keenya funyaan keenya akkasitti qofa'uu miti. Yeroo san vaayirasichi sun akka qofaasan salphaa miti. Harka keenya qabatee gara nama biraatitti illee darbuu danda'a jechuudha. Kanaafuu harka odoon ta'in uffata yookaan uffata fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo qofaanis yeroo kaan illee jechuudha. Inni biraa yoo haga danda'amaa ta'een gilaavii wanti jedhamu jira. Gilaavii san harkatti godhannee waan garaagaraa tuttuquu qabna jechuudha. Maaliif harka keenyaan akka tasaa afaan keenya tuquu dandeenyan beekamu waan ta'eef yeroo san harka saniin meeshaalee biraa mana keessa jijjiiran tuttuquu hin qabnu. Yoo danda'amaa ta'een gilaavii godhachuu qabnaadha jechuudha. Asirratti wanti dabaluu barbaadu. Fi yoo qabaatan immoo fuullee ijaallee odoo godhatanii ni filatama. Egaa kana inni biraa ittisa irratti jechuudha. Wantoota namoota harka qaqqabannaan harka namaa itti ba'atu keessatti tokkoffaa qulqulleessuu jechuudha. Naannoo keenya qulqulleessuu keessattuu vaayirasiin kun harkaan namni furrii fudhatee harkaan meeshaalee garaagaraa qabu. Meeshaa namni harkaan qabee faala jennu hundumaa qulqulleessuu fi naannoo keenya naannoo vaayirasii kanarraa bilisa akka ta'an keemikaalota garaagaraa fayyadamnees ta'uu danda'a. Kun kan hojjetu egaa wanti ittisa isaa kanarratti wanti isin hubachiisuu qabnu kun kan hojjetu biyyoota vaayirasiin dhukkubni kun itti ka'e irratti jechuudha. Akkasuma nama shakkame isaan qubaatti fuudhaa jechuudha. Egaa gammaatitti biyya keenya keessatti wanti beekame hin jiru. Wanti dhukkubni kun jira jedhamee wanti namarratti beekame hin jiru. Namoota shakkaman irratti wanta kanaaf wanti baay'ee nu yaachisu hin jiru. Garuu hubannoo qabaachuun dursanii hubannoo qabaachuun baay'ee nu fayyadaa jechuudha. Kana jechuudha. Akkasumas immoo meeshaalee akkuma isaan sinin jedhan meeshaalee wal jijjiirree fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Akkuma qofa dhukkuba uttaaluu irratti kana dura haasofne meeshaalee aayilaandiis ta'uu danda'a, kubbaayyaas ta'uu danda'a, meeshaatti nyaatan tiriis ta'uu danda'a. Isa sanii wal jijjiirree fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Ammallee mallattoolee kana qabna taanaan ammallee kan haasa'aa jiru hanga ammaatitti bakka taateen kun itti jirudha. Haga ammaa biyya keenya hin jiru. Egaa akkana jechuudhaaf biyyoonni garaagaraa akkuma isin jedhe akkuma biyya keenyas dabalatee murtee garaagaraa fudhachaa jiru jechuudha. Chaayinaa keessattis murtee garaagaraa. Dhiifama waliin odoo murtoolee biyyoonni fudhatan odoon kennin dura hanga ammaatitti wanti isin beekuu qabdan yaalas ta'ee talaalliin dhukkuba kanaaf hanga ammaa yaala yommuu isin jedhu farra vaayirasichaa hanga ammaa wanti beekame hin jiru. Akkasumas immoo talaalliin hanga ammaa argame hin jiru. Garuu iyyuu biyyoonni guddatan akkasumas dhaabbanni fayyaa addunyaallee wal ta'uudhaan haga danda'amaa ta'een talaalliis akkasumas immoo farra vaayirasichaa argachuudhaaf baay'ee hojjechaa jiru. Hanga ammaatitti garuu wanti isaan beeksisan hin jiru. Dabalataan immoo wanti isin yaaduu qabdan yaala isaa irratti yeroo baay'ee farri vaayirasichaa hin jiru. Yaalli isaa mana yaalaa yommuu deemtan wanti isinii godhamu deeggarsatu isinii godhama yookaan gargaarsatu isinii godhama. Gargaarsi kunillee akka xaxaa gara dhumaarratti irratti naasofna. Xaxaan vaayirasii kanaa yookaan koroonaa vaayirasii kun akka hin dhufnee fi akkasumas immoo mallattoolee hir'isuu irratti kan hojjechaa kan fayyadu jechuudha. Yaalli isaa qoricha isaaf kennu vaayirasii kanaaf kennamu hin jiru. Gargaarsa mallattoolee isaan dhufasaniif kan saphisuuf kennamu jechuudha. Akkuma nutti himtanitti jechuudha. Fi xaxaa isaa hir'isuu. Keessattuu jechuun wanti irratti hojjetamuu qabu ittisa irratti akkuma ittisa hin jenne isa ittisa irra wanta hundi guddaan irratti hojjetamuu qabu ittisa kan daddarbe ta'e immoo nama san qofaa fuunee gargaarsa garaagaraa kan godhamuuf jira. Komplikeeshinii yookiin xaxaa isaan uummatiin jira. Akka xaxaa sun gara biraatiin dabarree. Immoo dabalata ittisa irratti wanti isin yaaduu qabdan yeroo hundumaa wanti itti dabaluu barbaadu yeroo baay'ee namoonni wanta akkasii qaban yookaan mallattoolee akkasii qaban yeroo hundumaa kophaatti adda bahuu qabu jechuudha.
hojii deemuun qabaatanii mana barumsaa deemuun qabaatanii akkasumas mana yaalaas bakka kaawwanii mana yaalaa nama kaawwanii deemuun qabaatan kana hir'isuudha. Amma fakkeenyaaf Chaayinaan mana yaalaa haaraa kan ijaaraa jirtu amma fakkeenyaaf sababni isaa maaliif yaalli isaanii kophaatti ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu hakima isaanii odoo danda'amee dura bilbilaan itti himanii jedhama. Maaliif hakimni sun of eeggannoo guddaa akka godhuu fi qophaa'ee akka eeguuf isaan fayyada waan jedhamuuf jechuudha. Akkuma jette ati biyyoonni garagaraa akkuma amma dura si kaasuuf yaalee naannootti jechuudha. Biyyoonni garagaraa wantoota garagaraa tarkaanfii garagaraa fudhachaa jiru. Akkasumas immoo waa'ee dhukkubni kanaa hamaadha. Waa'ee tamsa'iinsa baay'ee saffisaan kan tamsa'uu fi hamaa kan ta'edha jechuudha. Kana gochuudhaaf biyyoonni garagaraa tarkaanfii garagaraa fudhachaa jiru biyyoota keenyatti dabalatee jechuudha. Yoo Chaayinaa iddoo ka'umsi dhukkuba kanaa ka'e yoo kan laallu ta'e jechuudha. Chaayinaa iddoo waan jedhamu keessatti jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee akka achi socho'uuf Chaayinaa dhookamanii jiru jechuudha. Achi keessaa bahuu hin danda'anii dhukkuba kana gara biraatti akka hin geessiniif jechuudha. Akkasumas yeroo ammaa kana bara haaraa biyya Chaayinaati. Yeroo kana sagantaaleen biyya uummata walitti fiduuf uummatni baay'een walitti qabamanii kabajaman akka yeroodhaaf haqamanii fi akkasumas sagantaan guyyaa kabaja ayyaana waggaatti akka yeroodhaaf darbu ta'ee taasisa. Akkasumas yuunivarsiitiiwwanii fi akkasumas manni barnootaatti yeroodhaaf akkaan cufaman ta'ee jira jechuudha. Inni biraa tajaajila hawaasaa kan iddoo namni itti baatu kanneen konkolaataa tajaajila konkolaataa hawaasummaa kennan taaksii fi kanneen birootis tajaajila hawaasaa warri kennan kun yeroodhaaf kan dhaabbatu ta'e. Kunis akkuma isin jedhe kun namoonni yeroo iddoo baay'eetti olii kan gaante dhukkuba kana tamsaasuuf kan akka salphaatti kan gargaaru waan ta'eef kan hambisuudhaaf kan godhamee jechuudha. Biyyoonni gargaraatis lammiilee isaanii Chaayinaa iddoo dhukkubni keessa itti jiraate baasaa jiru jechuudha. Ameerikaas dabalatee biyyoonni garagaraa uummanni akka keessaa iddoo dhukkubni kun itti ka'e keessa lammiilee isaa qorannoodhaan akka keessaa bahuu taasisaa jiran. Akkasumas immoo lammiilee isaanii ta'e lammiilee Chaayinaa biyyoota iddoo dhukkubni kun irraa ka'e irraa gara biyyoota isaa dhufan irratti qorannoo buufata fayyaa irratti qorannoo garagaraa kan gaggeessaa jiranidha jechuudha. Akkuma biyya keenya irrattis beekamu qorannoon buufata boolee irratti qorannoon kan gaggeeffamaa jirudha. Kun waan jajjabeeffamuu danda'udha. Irratti xiyyeeffannaan kan kennamu hojjechuudha. Kanarra caalaa xiyyeeffannaan hordoffiin kan barbaachisudha jechuudha. Akkuma duratti illee jenne dhaabbileen yookaan immoo biyyooleen biroo tarkaanfilee kanneen fudhachaa jiru. Biyyi keenyas wanti asirratti wanti godhamuu qabu. Inni guddaan akkuma isin jenne taateen kun jalqaba Chaayinaadhaa jennee jirra. Mallattoolee kanneen immoo namoonni Chaayinaadhaa garana dhufan gara biyya keenyaa dhufan mallattoo agarsiisuudhaaf yoo xiqqaate dhukkubni kun guyyaa 2 hanga guyyaa 14 turuu danda'a. Namni tokko yoo saffise jedhame guyyaa 2tti yoo immoo ture jedhame guyyaa 14 booda egaa vaayirasiin kun qaama isaa seenee booda guyyaa 2 hanga 14 booda waan ta'eef mallattoo kan agarsiisu namoonni achi dhufan yeroo kanatti immoo odoo mallattoon agarsiisin vaayirasiin qaama isaanii keessa osoo jiru odoo mallattoon agarsiisin illee namatti dabarsuu danda'a waan ta'eef namoonni biyya Chaayinaa magaalaa Chaayinaa irraa gara biyya keenyaa dhufan yeroo hundumaa haga danda'amaa ta'een kophaatti iddoo murtaa'aan qophaa'ee fi bakkee sanitti haga danda'amaa ta'een hordoffii cimaan odoo godhamee fi wanta garagaraa yaala qorannoon garagaraa odoo godhamee fi hanga guyyaa 14tti kan jedhu ibsuu barbaanna. Egaa yaalli isaa ittisa irratti kan jedhu biyya keenya irratti akkasiin mootummaan gama isaatiin tattaaffii guddaa godhu cimsee akka itti fufu jenna. Egaa kana jennee akkaataa xaxaan yookiin komplikeeshiniin kanaa dhufu jedhamee yaaduun jira. Inni tokkoffaa akka malee fi qofaa hamaa ta'een qofaasisuu danda'a. Akkasumas qilleensa hafuura baafachuu kan dadhabnu ta'a. Akkasumas cawwee sombaa yookiin nimooniyaa yookiin saambaa michi kan jedhamu afaan Amaariffaatiin nutti fiduu danda'a. Akkasumas immoo qaamonni garagaraa dalagaa isaanii akka dhaaban gochuu danda'a. Kanneen akka qilleensa dabalatee dhuma irratti qaamota biraat irratti darbuu danda'a. Dabalees immoo akka lubbuu nama baasutti fiduu danda'a jechuudha. Walumaa galatti dhukkuba kanarratti kan jenne isa kana ittisa isaarratti mootummaanis ta'e qaamni kamiyyuu kan xiyyeeffannaa kennuu qaba. Dhukkubni kun akka biyya keenya seenetti irratti hojjetamuu kan qabudha jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa haga danda'amaa ta'e mootummaan keenya akka biyya keenya seena dhukkubni kun tarkaanfilee garagaraa fudhachuu qaba. Keessattuu imala gara Chaayinaa irratti godhamu imaltoota Chaayinaa irraa gara biyya keenyaa dhufan irrattillee akkuma jenne xiyyeeffannaan kennamuu qaba jechuudha. Kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Peejii keenya sheer godhaa, laayik godhaa, akka namoota birootas ga'us godhaa. Dhimmaa fi gaaffii keessan qabdanis gama keessan barreessaa. Gaaffii keessanis kan daganne yeroo fi haala mijatee gaaffii keessanitti qabannee yaadna. Waan hordoftan galatoomaa. Fayyaa uummata keenyaaf.